Ashama harka fuunii akkam jirtu hordoftoota chaanaalii yuutuubii Maths Oro World Academy. Egaa mata dureen keenya har'aan tanaa barnoota herregaa kutaa 8ffaatiin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Innis boqonnaa lama jalatti mata duree boqonnaa lama jalatti wantoota ijoo tahan kaniin isiniif qabadhee dhiyaadhe. Boqonnaan lamas akkuma beekamu iskuweerota, iskuweer ruutota, kiibootaa fi kiiyuub ruutota kan jiru if keessaa qaba. Boqonnaan lama kun gabaabumatti mata duree afur kan of jalaa qabudha. Jalqabatti iskuweer kan gootu mata duree iskuweer kan jiru kan ofirraa qabu. Inni lammaffaatti iskuweer ruut, iskuweer wanni ta'e tokko lakkoofsi tokko iskuweer eegatee booddee iskuweer ruut godhuudha. Inni biraa kiyuubiidha. Kiyuub eegatee booddee kiyuub ruutii kan ta'udha. Innis mata dureewwan afran of jalaa qaba jechuudha. Isaan kana mallattoodhaan yeroo ibsinu mallattoo iskuweer ruutii fi mallattoo kiyuub ruutii, mallattoo iskuweerii fi akkasuma mallattoo kiyuubii gaafa jennee addaan baafnu. Egaa gabaabseetuma yoon isin hubachiisu. Lakkoofsa tokko iskuweer goona gaafa jennu fakkeenyaaf x'n lakkoofsa lama bakka bu'aa yoo jenne x kana iskuweer goona gaafa jennu, iskuweer goona gaafa jennu matuma isaatiin si'a lama baay'isuu jechuudha. Karaa biraa lama kana iskuweer gaafa jennu mataa isaa gubbaatti maaltu jira? Lakkoofsa lamaatu gubbaa irratti barreeffama. Iskuweerii gaafa jedhamu lakkoofsa lamaatu gubbaa irratti barreeffama. Inni kunis ekspoonentii jedhama. Ekspoonentii yookiin paaworii illee ni jedhama jechuudha. Egaa lama kun bakka eksitti lama fudhanne waan ta'eef lama kana iskuweer gaafa goonu matuma isaatiin baay'isuudha waan jenneef lama baay'isuu lama walqixa ni ta'a afur nuu kennaa jechuudha. Egaa karaa biraa ammallee lakkoofsa biraa yoo fudhanne sadii iskuweeriidha yoo jenne sadii matuma isaatiin si'a lama baay'isuu jechuudha. Sadii baay'isuu sadii walqixa ni ta'a sagalii jechuudha. Sadii baay'isuu sadii sagalii jechuudha. Kun gaa maalii iskuweerii goone jechuun lakkoofsa tokko matuma isaatiin baay'isuu jechuudha. Matuma isaatiin baay'isuu jechuudha. Egaa iskuweerii godhuu jechuun matuma isaatiin baay'isuu yoo ta'e fakkeenyaaf x iskuweerii jechuun x mataa gubbaatti paaworii lama yookiin ekspoonentii lama qabu jechuun x taayimis x yookiin x baay'isuu x jechuudha. Egaa inni kun iskuweerii yoo jenne iskuweer ruutii noo akkami? Iskuweer ruutii gaafa jennu x iskuweerii ta'ee jiru kana fakkeenyaaf iskuweer ruut goona gaafa jennu as jalatti x iskuweerii akka kanatti kan keenyu jechuudha. Bakka kanatti n jennee keenya. Egaa bakka n kanatti maaltu bu'uu danda'a? Lakkoofsa n kun hin barreeffamu. Inni hin barreeffamu. Yeroo hunda bakka kanatti iskuweerii irratti hin barreeffamu malee lakkoofsa lamaatu asi barreeffamaa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf afur yoo jenne yookiin fakkeenyaaf sagal yoo jenne sagal jechuun meeqaatu mataa isaatiin baay'atee sagal nuuf kenna. Meeqaatu mataa isaatiin baay'atee sagal nuuf kenna. Kana jechuun sadii baay'isuu sadii, sadii baay'isuu sadii walqixa sagal ta'a jechuudha. Egaa iskuweer ruut gaafa goonu jechuudha. Iskuweer ruut gaafa goonu lakkoofsa kamtu mataa isaatiin baay'atee isa as jala jiru kana nuu kenne jechuudha. Fakkeenyaaf sadii yoo fudhanne sadii iskuweer ruutii sagaliiti jechuudha. Sadii iskuweer ruutii sagaliiti. Bakka kanatti hin barreeffamu lamaatu jira. Indeksii jedhama jechuudha. Inni kunis kana jechuun lakkoofsi sadii kun mataa isaatiin baay'atee si'a lama mataa isaatiin baay'atee sagal nuu kenna jechuudha. Karaa biraa egaa sagal kun if duuba yoo deebi'e lakkoofsi sagal nuu kenne kun lakkoofsa mataa isaatiin baay'atee yookiin
square root yoo goone lakkoofsi 9 sadii nuu kenna. Kana jechuun sadii iskeerii ta'ee mataa isaatiin baay'ateeti 9 nuu kenna jechuudha. Karaa biraa immoo 9 kun square root yookiin raadikaala, mallattoon kun mallattoo raadikaala jedhama. Mallattoo raadikaala kanaa jalaa yoo bahee 3 nuu kenna jechuudha. Kun haala gabaabaan kana jechuun iskeerii fi iskeer ruutiin garagaltoo waliiti jechuudha. Karaa biraa 3 iskeerii yoo jenne meeqa nuu kenna? 9 nuu kenna. 9 iskeer ruut yoo jenne 3 nuu kenna. Kanaafuu garagaltoo waliiti jechuudha. Garagaltoo waliiti. Egaa itti aansee kan laallu QB fi QB ruutii kan jedhudha. QB fi QB ruutii kan jedhu yoo laallu QB jechuun lakkoofsa tokko mataa isaatiin si'a 3 baay'isuu jechuudha. QB jechuun kana jechuun fakkeenyaaf x mataa isaa gubbaatti kana 3 yoo barreessine x QB jechuudha. Karaa biraa x times x akka kana barreessine x si'a 3 mataa isaatiin baay'achuu jechuudha. Let take a number fakkeenyaaf 3 haa fudhannu. 3 QB yoo jenne 3 mataa isaatiin 3 mataa isaatiin si'a 3 yoo baay'ifnu meeqa nuu kenna? 3 baay'isuu 3 9 ta'a. 9 baay'isuu 3 27 nuu kenna jechuudha. Kanaaf 3 QB jechuun 27 nuu kenna jechuudha. Kun QB yeroo goonu yookiin lakkoofsa tokko mataa isaatiin si'a 3 yeroo baay'ifnu jechuudha. Akkasuma mee lakkoofsa biraa tokko haa fudhannu. Ammas mee 4 haa fudhannu. 4 QB jechuun 4 mataa isaatiin si'a 3 baay'isuu jechuudha. QB jechuun matuma isaatiin si'a 3 baay'isuu jechuudha. 3 baay'isuu 4 baay'isuu 4 baay'isuu 4 jechuudha. Kana jechuun 4 QB jechuun 4 si'a 3 mataa isaatiin yoo baay'ate 4 baay'isuu 4 16 nuuf kenna. Akkasuma 16 baay'isuu 4 64 nuu kenna. Kanaafuu 4 QB jechuun mataa gubbaa irratti kan 3 qabu maal nuu kenna? 64 nuu kenna jechuudha. Kun gabaabinaan yeroo hubannu akka kana ta'a. QB irratti akka kana ta'a. Mee QB ruutiinoo akkami? QB ruutii jechuunis mallattoon QBdha. Mallattoon raadikaalaa akkuma kana kun mallattoo raadikaalaa jedhama. Egaa QB gaafa jennu fakkeenyaaf 27 yoo fudhanne QB ruutii mallattoon kun QB ruutiidha. QB ruutiin 27 wal qixanii ta'a 3 jechuudha. Kanaaf indeksiin bakka kana barreeffamu garuu 3 yeroo hundaa jechuudha. Lakkoofsi mataa isaatiin baay'atee 27 nuu kennu mataa isaatiin si'a 3 baay'atee 27 nuuf kennu 3 jechuudha. Kun jechuun mallattoo raadikaalaa kanaa wajjin akkanatti 3 indeksii kana jennee asitti immoo 27 gaafa keenye QB ruutii jedhama jechuudha. QB ruutiin 27 wal qixanii ta'a 3 jechuudha. Akkasuma QB ruutiin 64 yoo fudhanne lakkoofsi mataa isaatiin si'a 3 baay'atee 64 nuu kennu kamii jechuudha. Mataa isaatiin si'a 3 baay'atee kan 64 nuu kennu meeqa? 4 jechuudha. Kanaaf QB ruutiin 64 egaa QB'n 3 wal qixanii ta'a 27. Akkasuma QB ruutiin 27 wal qixanii ta'a 3 ta'a jechuudha. Akkasuma QB'n 4 wal qixanii ta'a 64 yoo ta'u QB ruutiin 64 wal qixanii ta'a 4 jechuudha. Kana jechuun lakkoofsi mataa isaatiin si'a 4 baay'atee mataa isaatiin si'a 3 baay'atee 64 nuu kennu 4 jechuudha. Akkasuma lakkoofsi mataa isaatiin si'a 3 baay'atee 27 nuu kennu 3 jechuudha. Kanaaf gabaabinumaan
Paartiiwwan kun paartii qormaata irratti yeroo hundaa'u qormaata biyyoolessaatii fi qormaata faayinaalaa irratti illee kan hin hafne yeroo hundaa'u kan jiru kan itti qophaa'uu qabdanii. Egaa har'aaf gabaabsee asuma irratti isiniif haa dhaabu. Mee yerootti aanutti gadi fageenyaan gaaffiiwwan qormaata kan qormaata biyyoolessaatiif akkasuma qormaata faayinaaliitiif illee isin qopheessu isiniif qabadheetiin dhiyaadha. Hangasittuu nagaan naaf jiraadhaa jechaa har'aaf asuma irratti haa dhaabnu nagaan naaf.